Tani malee silaa waasiniin jedhan. Gayitteerumti uumatama dhuftee ilmaan kee guddisuu taate malee maal namicha yoo ta'e ilmaan qaba. Jaartii yoo ta'e maashaallah tabaaraka rahmaan. Wallahi yoo jaartii ta'e yoo gabaabina ta'e malee sanuu gabaabduu miti anti qoona malee wanti natti habeen jiru. Ijoollee yoo taate ijoollee kan osoo jara laalanuu dogongoraan barbaree kiiloo tokko fixanuudha. Kan qaaraa feestaalii tokko nyaatanudha ijoollee kan yoo taate jechuudha maashaallah. Maal numa barbaadee fuudhame. Ganaa kan biraa tokko fuudhee waraan qalqaaba tokko miti ana furuu eeyyameef rabbi na uume kakadhe innummaan eeyyamamaa ta'e fuudhaan wallaahi billaahi annan caqaccaqin nan jeeqini malee jechuudha. Maal rakkoo qabna ilmaanuma waliin guddifannee gaafa ilmaan koo guddattu ilmaan kakko wucii kasi baatamu hin baatu ettine innis yoo narra fuudhe barumaa fi akkasiin na gargaartutti haalumti jireenyaa yoo nutti ammaate yommuu nama dhaarfan isii yoo fuudhe la silaa miidiyaa kanarra bahee kanarra akka dhuuyanoo jechuudha. Wallee arfan isii yoo bayi biyyeen isii qabu ilmoo kiyya maal haadha si taatee qabatte. Maradhe ilmaan kiyya qabsiisaan ilmoo kiyya si malee nama tokko yoo hin qabsiisu abiyuuti. Akkan si amaneen aseete wallee. Maatun shaawur maagalchitu dheedanii bara. Inaala naan galchinan masaanuu maaliif ilmoo koo shaaworii naa galchite. Afur yoo fuudhe tokko mana madaamii dalaydii maaliif lama sadi mana madaamii dalaydii tokko uffata miicciti mana nazzafti nyaata goot waan nu barbaannu suuqii deemtee fiffiddi. Uffata jaarsa kiyyaa ammoo seeraan tokko suu qabda laali beeki. Kaamaan si jannataa jiru yoo jiraate jechuudha. Uffata jaarsa kooti seeraan tokkos taaf siree isaa seeraan haftaaf kilaasiin isaa jechuudha guyyaatti yeroo lama nazzafamuu qaba kilaasiin amaanaan koo rakkoo hin qabu. Miknaatum abbaa goototaati waan ta'eef nyaanni inni nyaatu nyaata addaa ta'uu qabu. Dura ammoo nyaata sana ofii keetii qammasuu qabda. Akkasi jaalatee anaaf sana itti fuudhii. Disi bulbuloo kini disi wallahi sinna bira osoottee rumte wallahi rabbi kagadhe osoo firdoosaan naa heeyyamamtuu taate jaarsa kootti heerumte ani si luka dhiqee silaa luka dhiqaafan siin nama akkanaa nama bultii namaa keessa seenee jiruu namaa laaqqatuu miti nama kabajaa qabdu nama naamusa qabdu nama imaana qabdu akka isii miidiyaa akkas taatuun seenaa osoo dubartii baalagee taate anuu ofitti dhiyeessu isii jechuun anaaf haadha kooti obboleettii kooti. Ija kooti. Bafirdosaa mimaxaabbinyi sawu waa. Kanaaf isin waan hunda koodhaan foon koo isin. An jireenya kan koo addunyaa keessaa takkaata kibbi jechuudha. Nama tokko amanee waliin siree tokkorra ciisee hin beeku namumaayyuu mana koon fidu. Akkanaa waliin dubartii tokko argitanii beektu isii malee. Kanaaf isin waan hunda koodha haadha koo naa caalti. Addunyaa kanarraa isiif ilmaan kootti namni fidu gonkumaayyuu hin jiru meebii isin biratti waan isin akkana tattaatuuf qaama si argitanii ijoolleedha yaani nama guddaa isinitti hin fakkaatin ijoollummaatti si fudhate namni akkuma zabanaa ta'a malee firdoosaa maalat lenee ayileen echi bileenee maalannu inni yaalassaa gaafan isii addunyaa kanarraa dhabe subhaanallah yaa rabbii yaa lubbumaan osoo jiruu rabbaddan hin baasin garuu gaafa kanadaa deemnu numa deemna wasi Inna isin nama akkanaati miti. Nama bultii namaa keessa laaqqatuu miti. Osoma ta'eefu bakka dhankalee jiru sana rabbii gaditti isii tosiin nagee ilmoo koo naa dhiitee mana koo naa sirreessite na hammatte abshiraa dhokoo anillee dhukkubsadheen beekaa anillee beeleen beeka anillee rakkadheen beeka jettee albaatii dubartii waxxaati isii kamtu dhufte albaatii ilmoo keetii sii dhiqxee sii jijjiirti. No. Wallahi isin nama akkanaati miti jechuun nama akkachuun yaani maal irratee maal tudhitate isinoo bareedduu kana sabboontuu kana maashaallah nama addunyaan isii hagu maal barbaaddee mee abbaa ilmaa shaniitii waliin dhuftee mataa banan namni jaarsa namaa jala deemu bar nama kabajaa hin qabnedha namni keessattuu bultii ilma abbaa haana nama maalat nama tidaarii ilmoo qabu jechuudha amma namni gidduu amaan dhufee seenu
kun nama sammuu hin qabne nama ardiin samiin abaaree jechuudha. Maaliifi osoma hinni dogongoreeyyuu isa gorsitee karaa sirriitti isa deebisuu qabdi. Lakkii ati abbaa ilmaaniiti wanna akkanaa sirraa hin bareedattee isa gorsitee qabdi malee isaa wajjin dogongoruu hin qabdu. Isiin ammoo nama akkasiitii miti. Har'a amaan isii fuudhee jiran. Mee maaluma godhe isii waliin jireenya ofiituu jibbee jira. Namni jireenya ofii jibbe mee itti heerumtee maal gooti mee nutu of jibbinee jira. Jiruun kaartaatu nurkaa badee jira. Maal gooti mee namni koo jaarsa ofiitii waliin kolfuu barbaada, taphachuu barbaada, gammaduu barbaada, waliin maachii uffachuu. Anuuyyuu aadaa ilmaan isaatu isaa waliin bashannanuun arganne. Mee isiin isaatti heerumtee maaluma goote dhaaban. Mee natti maal gooti mee waliin heerumtee waliin maraachuu fi waliin gubachuuf itti heerumti. Maal gooti? Nuti lubbuu keenyaa jiraachisuu dadhabnee asirraa kadhannee jiraanna. Mee maal gooti itti heerumtee? Ittuma fammasuu bakka feemasii itti heerumtee yookaan ammoo abbaa shanee itti heerumtee jedhamu. Hinkaa'unni suuruma sanaayyuu waliin. Wallaahi hinkaa'unni suurumaayyuu nama waliin ka'ullee hin jaalatu. Dubartii akkolaammatullee hin jaalatu. Asiin nabaas achiin nabaasii sanallee hin jaalatu. Ittiin fammasuu kanaan maaltu nu dharbaa kanaan nu fammasu. Namni tokko mee dubartiin takka as keessa amaaniin suuraa kaatee waliin hinkaa'unni dubartii ma waliinu ni maal godhamne. Kanaaf bareeroo isin jujujujujujujuun jettanii asirra waccanaasaa keessan tuffadhee dhiisaa bara. Wallaahi amaan maal itti aayamu jira. Waawee isin hin jedhaa silaa garuu isin sagalee na waraabbattan malee. Kanaafuu an amaan fuudhuu baatee jaalatee hiikee anni wanti tokkoyyuu nan dakkaluuyyuu sammuu kiyya keessayyuu hin jiru. Dhimmummaan amaan isin jettanii itti nama raachitanii amaaniin fuudhe si galee deeme jettan. Inni ijoollee isaatti booda nama malee uummata kan jaalatu. Inni anaaf ijoollee isaa malee uummata akkayyuu hin jaalatu addunyaa kanarra. Anaaf ilmaan isaa qofa jaalatanii wantinnummaan nyaataa dhugaatiyyuu hin jaalatu. Ana qofa jaalata. Neetworkii. Neetworkii na jala jiraame. Injiru guree amaan Liibiyaa deeme jedhani maa deemu gomarra koo qabare karaan dugda lukkuu saafaa ta'u inni gaafa nagatee Liibiyaa deeman gatee Ameerikaa deema. Situ gaggeessee jettuun si gaggeessee gomarra koo qabuma. Gaafa ni isatti tabe malee isatti tabe maal natti tabe gaafa ni Liibiyaa deemu sana si gaggeessee jettuun geessi buna hawaa barbaadee koronaa giche. Maalaan siiba. Mata Rabbiin chau jedhee karaa harkaa gate kana waliin. Amaan Liibiyaa deeme tabiibti du'aayii godhiif karaan dugda lukkuu haa godhuuf. Biraatu Liibiyaa deeme Ameerikaa deeme Kanadaa deeme man nageen hundumaan nageessu hin jiru. Hiraasuu guddaa eno. Nama dhiira duuka ga'u miti sa'aatii illee hin qabu dhiira duuka ga'uudhaan adiisa. Abbaa ilmaan kiyyaatti bakka fedhe adeemu waan eeyyameefii jira. Maal isin abukaadoodha? Moo jaarsa biyyaan sheekii moo qeesiidha isin kanu jala deemtanii waan jaarsaa nu gaafattan. Beekaa kolfaa jiratti akka biraatuun. Hai koolaa na sooshaa gaa'eeti. Mata Rabbiin ta'u jedha. Ay Oromoo gidi ilaalaa jenna geessi maalitti nama laatu qoyya. Qomanti wallaahi ani suma dhugaa isiniin jedhuu jira bar. Duraan beeytanii duraan yeroo reefuu wattaati yeroo wal fuunu sana abbaan warraa kiyya gaafa awwala na fuudhu sana wal fuunee bara 2020 keessa baatii sadaffaa wal fuunee bara 2020 baatii torbaffaa keessa bashannana bahararra deemne jechuudha. Bakka namni hin deemne nageessee bashannannee jechuudha guyyaa 3. Achumaan numnee daa'ima garaa qaban yeroo san jechuudha inaafaa uuzu billaa osoo akka kiyyaate jechuudha dubartiin maan tokko haa hin jettuun kunoonni maashaallah akkuma isin argitanii akka hammaatii miti jechuudha. Malkiin ka maashaallah ni beeku hin jiru addunyaarra wanni akka isaa bareedu. Kunillee maal jedhaa kunillee duraan jechuudha uuzu billaahi. Atumaan dubartii makana waliin maa qaayita jedhee banne inaafaa uuzu billaahi banne lolaan. Banne lolaan yoo karaa deemaa jiraan yoo karaa deemaa jiraan
يعني يرو وكي لا ويا مانكو ويلكم يرو على ديمنو وكي ديمنا بيتني يعني في يرو مغربا بودا جتشو ناتلي على يعني يرو باي أنا ما بسكو فانت من اللي أكنا ما كان أنا ما أولي إلا الله كانوا نتكوبا كينيا قال الحمد لله يعني إننا yoo inni dubartii mata ko karaarra laale auzu billahi nyaatummaan sun gannaan taru ila waan akka lafeen qurxummii wayii asirra na jirtu kana warabbal kaaba banni aara osoo akka kiyyaati jechuun osoo achirratti jechuun isa gafattaree hin jibbu ture maaliif laalta'uu jedheen inni maala ilaalu naan jedha inni karaa laalaa jira garuu waan inni dubartii nu afoo darbitu laalaa jira se arabuma akka inni ilaaluun fedhuun waan oromoo miti sinii galee duraan inaaf auzu billahi yoo inni gabba yeroo dhibba bilbilee caqacaq isa deemteedha nuti takkaa eega ol fuune takkaa gargar baanee hin beeknu mana madaamiillee deemee dalagee hin beeku durumaanuu jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin innaa ganamani kaana ka'eessa dura ka'ee qursii dalagee waan hunda nyaata godhee mana sirreessee kaasaanii kaasee nyaannee dhugnee takka tattabannee ispoortii deemanne esa jirta jedhan yoo inni bakka ispoortii deeme shabakaan hin dalagu ta'uuzu billahi gaafa inni achiin bilbila kana kaasee jechuudha garuu waan jedhuun baay'ee tokkoon sodaadha baay'ee akka malee addunyaarraa nama aaruudha sireesiidhallee wanta tokko dogongora haasofna naa dhumattee jirti innaa bakkaanuma gubadhafa maal godhare bakka ispoortii neetwoorkiin hin dalagu sa'aatii 3 sa'aatii 4 agannee achi deebi'utti osoo akkana inaafaan umurii dafittu osoo gubadhu osoo dhalaan kaayiroo kun nama raachitu osoo jiruun rifeensa kiyya kan dhuka jala jiru osoo jaratti aaru nama laaxessanii garuu inni waan godhu bar nina deebis waan si deebis wallahi uma tokko hin godhu kazaa ima aarachuu lubbu intaalee takka suuraa daa'imman keetii kee poosti gootee turte garuu jaarsa haadhoo nagaa qabna jaarsa kootiin alhamdulillah rabbil aalamiin galatoo inni akkana osoo inaafuu osoo inaaffanna gurgubuu ilmaan kana argadhe eeguma ilmaan garaa godhadheellee inaaffanna dhiisnee numan inaafaman gubadha inna ammas ilmaan kana dayaga baatii muraasaa akkasuma gugubadha ture garuu amma alhamdulillah adaduma jechuun umuriin daddabalaa deemuun amma egaa xiqqoo isii ilmaan kan koo gaafa ilmaan kan koo ji'a 6 gahan qalbiin kan koo gara ilmaan kan kootii deebitee jechuudha kana hunda wanni isinii kaase maaliif beeytanii gaafa isin jaarsa keessan seeraan qabattan ulaagaalee isaa gaafa isin guuttanii hima galma geessanii akkuma kootii kan osoo inaaftanu ano so gargar ba'uuti duri sarraa gargar ba walitti nu naqanii wanti isaan nuun hin jedhin hin jiru oduu achiillee asiillee fidanii gaafa inni na fuudhu bana garaachillee an seenaa abbaa manaa kootii wanti yoomuu dagachuu hin dandeenye gaafa na fuudhan baay'ee tokko nama xiqqishuu ture hiriyoonni isaa hundi lolaniidhi maaliif mucattii kana fuutaa wallahi rabbii dukkana kana guyyaaf halkan adda baase kanaan kakadha maa fuutaa mucattiin kun daa'ima tokkoyyuu garaatti sin qabattu sa'a koo gaafa fuudhanu sa'a dhalchitu laalanii fuudhanii jedhanii isinii galee waan kana interview irratti illee haasa'ee ture subhaanallah ilma namaa osoo የሰው ልጅ አጀማመሩን ሳይሆን እቹ ምን ልበላችሁ ዱራይስ ጀልቀበሳ osoo ta'e dhuma salaaluu qaba ilmi namaa gaafa nuti wal fuunu maaliif mucayyoo hagana geessu tana fuutaa ilmoo si dhalchituu dandeessee daa'ima tokkoyyuu garaatti hin qabattu jedhan gaafa andeemee lakkuu garaa baadadhu mucattiin kun si rakkistii nama dalaguu miti nama danda'ee daa'ima guddisuu miti ilmoo kana garaa dhabaasi jedhanii turan isinii gale garuu alhamdulillahi rabbil alamin akka jecha isaanii sanallee hin taane jara caaleen argame isinii gale ilmaan illee garaatti baadhee osoo guyyaa tokko abbaa warraa kiyyaa bishaan achirra naa fide osoo isaan hin jedhin wallahi billahi an unkaan ayidalla doktorri hundinaa adannaa itti beeytanii baay'ee goboziidhanaan jedhanii guyyaa 15 fi mana yaalaa ciise osoo hundaa'in dubartiin tokko daa'ima tokko garaa qabattee yeroo ciniinfattu baay'ee tokko doktora rabbashti garuu
Oman dubbadhu yeroo doktorri na bira dhufuuyyuu afuura kan kun baafa bicha namni sababa kan kootiin cinqamin akka jedhanuun innaa wanti an kana hunda isinii kaasee duraa qabee ammaa qabee isinii himeef ani kabba biraa kiyyaa guyyaa 15 qofa hojjan ajjan osoo amala waliituu hin baratinidha kan wal fuun guyyaa 15 qofa waliin haasawine Sambooda nikaa wal godhanne wal fuune jechuudha. Nuti nikaayyoo akka namaa kana ganzabaan waliin binne quraana rabbiitiin nikaana hidhate. Wallahi warabbal kaaba. Isinii galee maaliifi biyya kana keessa inni hin dalagatu, hin hojjetatu, hojiin hin jiru. Laazima ammoo inni nikaana hidhachuudha maallaqa isaa halaalaa ta'uu qabu. Kanaafuu jechuudha maarii naa kenne malee nikaa quraanaan na hidhate jechuudha. Argitanii ilma namaa jalqaba yoo rabbiin si tolche jalqaba karaa rabbiin jaalatu yoo itti dhufte jechuudha macarrashaa kee rabbiin akkana akka